Wakuntaatu mana koweedu walora mana koweedu walora mana koweedu walora. Tole nagaaf araarri waaqayyoo golaaf iddoo jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu kulli hordoftoota kennaatuu fi nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo inni madda nagaa keenyaa ta'e waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu. Har'ammoo waan tokko isinii qabadheef jechuudha. Wantoota ani itti fayyadamaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waggoota torba kan kulaalitiin na dhukkube waggaa torbaa ol jechuudha. Namoonni baay'een beeku waggaa torbaa kan inni na dhukkube jechuudha. 2011 kan inni na jammare jechuudha. Garuu na dhiisuu hin dandeenye maaraatti. Garuu guyyaa 5 keessatti jijjiirama guddaa agarsiisee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jijjiirama guddaadha. Innis maaliif jettanii biti kana namni wallaalee jira yaadu as yoo dhabameeyyuu asii maqaa isaa garuu beekamitu namni wallaalee jiru kan beektuun hundi keessanii kana jechuudha. Kanadha. Kabiraa hirdii jechuudha. Waan biraan qabu hirdii kun mul'atatti kun hirdii jechuudha. Wantoota kana ni fayyadame guyyaa 5 kan ni fayyadame walitti aansanii barii dhugaan ture jechuudha. Galata waaqayyoo amma na dhiisee jira sirrii jira. Na asumarraan hagaadhuma sagantaa keenyaatti na wajjin tura. Subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Like godhaa jamaadha, subscribe, share godhaa. Anaafis faayidaa gootu waan ta'eef anarraas isin waa bartu. Anis egaa isin caala beekee osoo hin taane amma hubannoo koofi waan itti fayyadamee argedha jechuudha. Kanaafiyyuu amma dhuma sagantaa kootti na waliin turaa isin jira. Maal goona kana keessa isaa jechuudha. Keessa isaa kun maashiinis qopheeffadheedhaan maashiniidhaan hin daafa jechuudha. Kun maashinii irratti daafullee haala kanaan qopheessee jira jechuudha. Hin daakadha jechuudha. Amma dhuma sagantaa kootti na waliin tura isiniin jedha. Amma haala kanaan ani muree kaayee sila waan hin jiruuf kun haala kanaan jechuudha. Haala kanaan keessa gurgura jechuudha. Baay'ee mi'aawaati. Inni annaka no haala kanaan keessa keewwadha jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Baay'eetti wanti kun wantoota baay'eedhaan nu fayyada. Qolli isaallee fuulota keenya jechuudha. Fuulota keenya xabaasaa godhatee qola isaa kana jechuudha. Maashinuma kanaan daaknee fuula keenyatti dibannee daqiiqaa 10 illee yoo teenye innillee nurraa balleessa jechuudha. Ana jijjiirama baay'ee argeera kanarratti jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Guys, dhugaa rabbii share, like, subscribe na godhaa. Na jajjabeessaa wantoota nafa fayyadan animmoo fideen gara keessanitti nan dhiyeessa. Egaa sabni keenya macheen wal biraa karaa kanaa wal bira dhaabachuu hin beeku. Osoo wantoota biraatii immoo gadi qaataga. Amma dhugaa dubbachuuf kun wantoota amaaraa minaamin yeelaalee jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee na ajaa'iba maaliifi yuutuubiin isaanii 100 gadi jechuudha. Kaleessa jammarte jennaan osoo beekin 100 galaan dhugaa dubbachuuf taanaan. Illee yuutuubii kanaaf baay'ee haraadha. Lamaffaadha ammarraa viidiyoo lamaffaa jechuudha. Yoo baay'ees ta'e gaa'isuma faayidaan qabu. Kun haala kanaan jechuudha. Haala kanaan. Nyaata egaa jidduu kanatti lafa fayyadamaa tureessanii karaa mootii yeroo jedhamu. Kun akkasumas malee badhaadhi kalaagaa jechuudha. Okay, no haala kanaan argitaniittu irdii keenya bishaan hin barbaachisu. Innuu mataa isaatiin bishaanidha. Yoo barbaadan immoo yoo kan fudhatute xiqqoo ishiitti gochuu dandeessu jechuudha. Irdii keenya jechuudha. Maankaa shayii tokko jechuudha. Qannasuus hin dandeenya. Maankaa shayii tokko. Ani yeroo maankaa guddaadhaan fayyadamaa. Akka miidhaa namarraan hin geenyetti jechuudha. Ani bishaan xiqqoo ishiitti xaxxabboodha akkasuma akkasitti jechuudha. Maaliif inni garuu bishaan mataa isaatu jechuudha.
yookaan isin jalaa furdatu ta'ee xiqqooshee bishaanitti buutu kan jechuudha kana bishaanitti buutu. Kana jechuudha. Akka laalama miti. Jabaachuu hedha. Kunu xumurameera. Daakamee waan ta'eef shalaa katee namatti tola. Kunu this is way better fun, guys. Danani fridge ke sakka wada wante kali se ngatus duga wan ture fridge ke sakka kana fridge ke sakki wada baka bari oso nyata fayyadabi jechuudha bari oso nyata fayyadabi Mucukoo shayii tokko hodhuudhaan gahaadha. Inda'ummoo yoo jiraate dinjibila illee suutti dabaltanii jechuudha. Ani xiqqoo dinjibila sila hin qabne bananii dinjibila illee suutti dabaltanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaan baay'ee namatti tola jechuudha. Yaada keessan immoo koomentii jala nagaa baay'ee dhugaa rabbi baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Ani argeeraan baay'ee na dhukkubaa ture. Bakka waayini nan godhin hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbi kulaalitiin baay'ee na dhukkubaa ture. Garuu galata waaqayyoo. Amma na dhisi guyyaa shan har'aan guyyaa ja'affaa dhuguu kuteen jechuudha. Har'aan guyyaa ja'affaa kana ni dhugee kanaafiyyuu yoo argattan dinjibila illee xiqqoo ishee faaqaatee itti dabalaa. Otoo jiraatee isin agarsiisa ture sababii hin jirreef isin agarsiisuu hin dandeenye itti dabalaa yoo jiraate jechuudha. Inni naqaa. Baay'ee bareedaadha dhugaa baay'ee. Ani gaa kana dhugee irratti xiqqoo ishee ture daqiiqaa 5 ture irratti bishaan koo burcuqqoo 3 gaatti godha. Haala kanaan jijjiirama agarsiisa jechuudha. Isin maaf jedhee dhugaa jira. Ganama dhugeeraan. Amma kanadha yaadaa jirummoo koomentii irratti naa kaahaa. Nagaa tura turtii gaarii sinidha. Ndawum share like subscribe gochuu hin dagatinaa. Na jajjabeessaa wanta ani balleesseef immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin nan jedhaa. Ciao nagaa tura isin jaalladhaa Oromoo koo. Natti mul'ata dura koo lafa namallee mil'atu. Eebbifameera badhaasaan argachuutti kadhu karaa tarkallaadhu. Yeroo